Hello kabajamtoota dhaggeeffattoota kabajamtoota bolowwan keenya warreen biyya alaaf biyya keessa jirtan warreen biyya keessa alaa sirkii ilaalaa waltanii warreen biyya alaallee jirtan mana madaan keessanii nageenyi waaqayyo isin yaaba'ee tokkom jirtu fayyaa nagaa keessanii ani jira galata waaqayyo fayyaa nagaa kooti baga jiraatanii waan hundumaan dura baga jiraatanii isiniin jira jirra nus galannoo waaqayyoodhaaf haa ta'u fayyaa keenya bagaarra geessanii ani isinii jira obboleettiin keessanii warri dheengadda natti mufattan hin jirtu viidiyoo mucayyoo tokko wajjin hojjenne maal akka ta'e ishiin isinitti himti ishiitti isin tawarsaa malee yaa isin warri bartaan bartaniitu warri na arrabsitanis jirtu warri bartanii jirtu warri komentii badaadhaan maqaa shamarran keenya biyya arabaa jiran hin nyaatiin minaaminaan jettan jirtu rakkoo hin qabu barbaadan walittanu yaadicha ana biraa miti ishii biraadha waan ta'eef dhaggeeffadhaan isin jirattan daawwala ala jirti maaliif akka akkas jette kunoo dhaggeeffadhaan agartu warri na arrabsitan jechuudha warri bartan illee nama jirtu garuu bartaniittu kanaaf warri mana keenyaaf haddisii taatan hoomaa isin hin miidhu laayikii tuqa sabskraayibii godha heloo maarta waye nagaa waaqayyo siif haa baay'atu ameen siif isaa baay'atu akkam nagumaa nagaa galata waaqayyo nagumaa jira waaqayyoof haa galatu akka fayyaa keetii jira galata waaqayyo kaamera keessa jirta moo kaameraa kaa'een jira yaa waan ani gadda wajjin hojjenne sanarratti waan yaa ijoollee keenya xiqqoo yaan isaanii waan warreen natti miidhaman jiru warreen immoo baranii turaankiidha jiranii baranis jiru yookaan immoo walitti himtanii hojjetta warreen jedhan illee jiru. Kanaafuu warreen na arrabsan nam tokko immoo warreen na arrabsan illee jiru. Kanaafuu hojjinaa isaa isaaniitti si dabarsee kunoo keessaan qabu waan. Yes. Hojjinaa isaa ishee. Nagaa fi araari waaqayyo siniif haa baay'atu soorsaa yuutuubii akkam jirtu nagaa keessanii daawwattoota soorsaa yuutuubii. Riifama nu biraankii uma gochuu barbaanneetti ishii biraankii gochuu barbaadeetanii akka tasaa immoo ishiin kaameraa keewwattee jirtiti. Dhiifamaa isiniin jennaa kun immoo taateen kun waan ta'aa ooluudha anillee biyya ormaa keessan jira seenaa jajjabeessaa. Yeroo hundumaa seenaa ilaalaa fi sheer godhaa laayik godhaa fi bukkee dhaabbadhaa poleettii keessan kana dhugaa dubbachuu fi arrabsuu faayidaan qabu. Egaa ijoolleen keenya baay'een keessan sirriitti kan yaadni keessan sirrii ta'e jira kan immoo yaadni keessan sirrii hin taane jira. Kan hin bishaanne. Sababa kanaatiif dheedhii kan ta'antu jira. Yaa tokko dheedhiidha kan hin bishaannetu jira. Araba deemani malee dheedhiidha kan hin bishaannetu jira. Anarraa mariifatantu jira. Ana kan biraankii ishii godhe. Dhugaa qabus Biraankii kan godhe gaariidha. anaadha. Ani immoo Maartan jedhama bakki dhaloota kootii biyya Walisooti. Mucayyoo kana bukkee dhaabbadhaa dhugaa maa rakkoon qabu maali? Ilaallee fi sheerii yoo godhe fi rakkoon qabu isiniin jechuun barbaada. Galatooma dhugaa dubbachuuf wanti kun immoo dhibbatti waan jirudha. Baay'een keenya biyya arabaa dhadhee yoo rakkinni tokko nu mudate namatti himannuu dhabne rakkina keenya sana himachuu kan dadhabnu kan lubbuu keenya baasnu baay'ee waan jiruuf ani baay'een argaa jira. Kanarratti hundaa'ee ni gadi biraankii akka biraankiitti isiniif hojjadhe ani itti yaadeetani beektu xalaxaleetti yaadeetani. Sababni isaas ijoolleen tokko amma namatti yoo himadhe namni natti kolfaa maatiin yoo dhagaan maatiin koo natti kolfu wayii maatiin koo na tuffatu rakkinni tokko nu qunnamuu danda'a. Akkuma nama fakkeenya jedhee ijoollee madaamiitiin daffaramuu dandeenya abbaa manaa madaamiitiin daffaramuu dandeenya. Sa'aatii sanatti immoo himachuu baannaan rakkinni kanuma keenya lubbuu keenya baasuudhaan sababa kanaatiif wantichi dhugaadhuma ta'a jechuudha. Akka kootti sana jechaan biraankii si godheellee anillee si gaafadhe gaafachuu qabdu. Rakkin gaafa irra gahu tokko waan akkana guyyaa kan immoo waan akkasiin taane jettanii
Intalli akka dubbatan barbaadee kanatti socho'uu malee muraasa fi miti dhugaa dubbatan warri kan turuuti warri jirtu ta'an turuutiidha dhugaadha. Itti siqi silkiitti. Kaameeraa waraabaa jiranis immoo qaamni waraabaa jira sagalee koo kana dhaggeeffataa jiru asiis kana buusii tokkotti ilaala. Ruusi baay'ee na dafe malee ani garaan koo qulqulluudha homaa hin qabu garuu gorsumaa fi fakkeenya namaaf ta'uu fi na of kalcha ani immoo Oromoo keessan lammii keessan Oromoo keessan waan taane sheer laayik gochaan bukkee dhaabadhaa isa sana immoo jechuun beeku sabskiraayib. Subscribe kanaafuu maqaa YouTube keella itti min kukkute sagaleen kenna gaamne maqaa YouTube keella itti meshi. Ani immoo maqaan YouTube kooti Anushee Kebeekin jedhama maqaan YouTube kooti akkas jedha seenaati sheerna godha naan ilaala anis immoo Biyyoormaa keessan jira tattaafataa jira. Abbaatii isaatii nuuf soorsaa intu seenaa daawwadhaa bitin sugaa seenaa laalaa fi sheer godhaa laayik godhaa maaliif kanfaltii hin qabnu kanfalta waan ta'eef yoo bantanii ilaaltan iyyuu battanii sa'aatii biftii keessanii ilaalaa fi adaraa isin jenna dhugaa qomoo biraa yoo ilaalu baay'ee wal guddisuu kan keenya garuu waan akkasii hin beeknu dhugaa sheer godhaa laayik godhaatii walitti Marta. Koko Marta. Amma tu biasa ya ba sangan lale. Laki rakkoon qabu mucaan tokko baay'ee na dawwalteellee sagaleellee naa qabde baay'ee na rakkifte beekta ijoolleen baay'ee lakkoofsa ishiillee nuu himi ishii eessa jirti lakkoofsa bilbilaa ishii nuu kenni batalee mucayyiin tokko immoo keessaan waan itti deebisuun dhabe guyyaa lama sadii numa na gaafatti dawwaltee waan hin dubbadhu wallaallaan bakka samoona kanaa xiqqoon na dhukkubee kanaaf sagalee sii deebisuun dadhabee jire. Jaladha ala so much dhuga my sister baay'ee jaladha dhuga thank you na jedhini bakka waaqayyooni saayeegu irreesaa isiniif haa diriirsu biyya keessanitti nagaan isin haa galchuu warra abbaa manaa qabdan abbaa manaa keessan ilmoo keessan maatii keessanitti baay'ee isin jaalannaa baay'ee isin kabajna egaa akkuman jedhee nu bukkee dhaabbadhaa kanuma nu bukkee dhaabbadhaan isiniin jedha nu ilaalaa nu daawwadhaa. Abdii qabna waan gaarii finnee immoo isin agarsiifna jennee egaa waan dhiyoo jedhee isin jechuu barbaada. Ispiraayitii godhaa jechuu barbaada. Laayikii sabskiraayib godhaa. Ispiraayitii rabbisnaa dha'u. Bakka hanga Eeshi bakka kanaafuu guddaa galatoomii biraankii ta'uusaa asumarraa nu badhaa wannichi immoo waanuma taatee dhugaadhuma ta'aa jiru argaa jirtu isin miidiyaa garaagaraa irratti. Wanni kun waanuma nama mudatu ana arrabsuus hin barbaachisu ani nama biyya ormaa hojjetee gale yookaas immoo nama rakkina beeku waan nama namaaf yaaduu danda'u waan ta'eef na arrabsuus hin qabdanii otoo wannichillee dhugaa ta'e karaa kamin ishii gargaara karaa kam ishii baafna ebeluutti illee dawwaliif ebelullee ishii haa gargaaru jettanii sala yaada gaarii naa barreessu ture isin irraa eege malee maqaa keenya nyaati maqaan keenya durayyuu hin tolu jettanii naan jecha kana jettan ture yaada maaliif kaleessan naqee gale malee tarii bor dhaquu hin danda'a biyyicha wannichi immoo dhuguma nama mudata kanaaf kana hojjenne kanaaf piraankiidha ta'us immoo dhugaa ta'ee jira wannichi wanna kana dhiifama isin jedhaan illee gama kootiin dhiifama naa godha sinan jaaladha hannittidha laayikii godhaa sabskiraayibii godhaa maatii ta'aa fi maatii nuu ta'aa nu guddisaa homtuu isinitti lakkaa'u waaqayyo isin eebbisu nu of galchaa nu lachanu kanaafu turtii gaarii isiniif illee nagaan tura nagaan nagaan gaan Yo enggak. enggak wakka isin eebbisu wakka laayikii nu godhaa